Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti jalqaba hangafoota oduu. Weerarri dhibee naannoo kibbaa jiinkatti mul'ate babal'achaa dhufaa jira jedhame. Ogeeyyotni fayyaa maal jedhan itti deebina. Godaantonni 42 yoo du'an guyyoota 6 booda galaanarraa namoonni 7 argaman. Walitti bu'iinsa Tigraayitti uumameen bu'uuraalee misoomaa doolaara biliyoona 5 ta'an manca'uun gabaafame. Masriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuuf akka jirtu gabaafame. Amma oduu bal'inaan. Weerarri dhibee naannoo kibbaa jiinkatti mul'ate Oromiyaa keessattis mul'achaa jiraachuun himamee jira. Akka maddeen ogeeyyii fayyaa waabeffachuun himaa jiranitti bulchiinsa uummattoota kibbaa Itoophiyaa jiinkatti dhibeen balaafamaan mul'atee fi lubbuun nama galaafataa jiruun kan wal fakkaatu Oromiyaa godinoota Harargee fi Arsii keessatti mul'ataa jira jedhame. Akka gabaasa maddeenitti Oromiyaa godina Harargee lixaa ona Ancar keessatti ka'uun namoota hedduu hubaa jira jedhan. Ona Abroo gubbaa qorichaa Daaroo Labuu ona Asakoo Gumbii Bordoddee fi Carcar keessatti mul'ataa fi godinoota Arsii fi Shaggar Bahaa keessatti dhibeen maalummaan isaa hin baramin kun ariitiin faca'uu akka danda'u ogeeyyonni fayyaa akeekkachiisuu maddeen himanii jiru. Dhibeen balaafamaan kun saffisaan tatamsa'aa jiraachuun isaa mirkanaa'uu ogeeyyonni fayyaa waabeffachuun kan himan maddeen uummanni keenya guutummaatti dhibee kana to'achuu fi ittiinis akka hin qabamne hanga isaaf danda'ametti eeggannoo akka godhatu bakka weerarri kun itti muddate ammoo atattamaan waajjira fayyaatiif odeeffannoo akka dabarsu dhaamsi darbeefii jira. Tibbana naannoo kibbaa Itoophiyaa jiinkatti dhukkubni maalummaan isaa ammatti guutummaatti hin mirkanaa'inii fi garuu gurmuu dhukkuboota vaayirasiin dhufanii ta'uu mala jedhamuun muddatuun karaa ministeera fayyaatiin beeksifame. Ogeeyyota fayyaa doktoroota tokkoo fi narsii tokko dabalatee namoonni 5 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun baramee jira. Hospitaala hunda galeessa yuunivarsiitii Salaaletti haakima waliigalaa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Makonnin Biruk dhibeen amma jiinkatti mul'ate jedhamee shakkame kun dhibee tokko osoo hin taane gurmuu vaayirasiiwwanii ta'uu BBC'tti himanii turan. Inni kun hemorrhagic fever jedhamuudhaan beekamu gareewwan dhukkuboota of keessatti adda addaa of keessatti kan qabuu fi yeroo baay'ee namoota irratti hoggaa dhufu qaama ho'isuu fi akkasumas kutaalee qaama keenya keessatti dhiiguudhaan dhukkuboota beekamanidha. Funyaan dhiiguu gogaa jalatti amala dhiiguu agarsiisu waan akkasii dhukkuboota beekamanidha. Akka waliigalaatitti dhukkubni kun gareewwan vaayirasii garaagaraa naannoo garee 4tti qoodamaniitiin kan dhufanii fi yeroo garaagaraattis biyya keenya keessatti dhukkuboota mul'ataa turanidha. Dhukkuboonni kun dhukkuboota bineeldota irraa gara namaatti daddarban keessaa yookiin zoonotic disease warroota jedhaman keessaa haala dureedhaan kan beekamanii fi naannoo tirooppikaalii keessatti baay'inaan kan argamanidha. Epidemiolojikaalii iddoo garaagaraatti irree baay'inaan yoo argaman namoota irratti miidhaa garaagaraa fiduu kan danda'anii fi haala du'aatii hanga parsantii 90tti irree ga'uu warra danda'anidha. Isaan san keessaa biyya keenya keessatti haalama jiruutiin dangee fiivarii kan jedhuu fi yeeloo fiivarii kan jedhu yeroo garaagaraatti kan mul'atanii fi rileetiivili kaan wal bira qabamanii yoo ilaalaman mortaalitii reetiin faataalitii reetiin isaanii xiqqoo rileetiivili warra xiqqoo gadaanaa ta'e haala amma jiru. Adda ba'amee beekamee laaboraatooriidhaan irree qorannoon godhamee exact kun dangee fiivariidha kun yeeloo fiivariidha marbargiidha ibooladha jedhamee ba'uun irree yoo barbaachise epidemiolojikaalii haala amma jiraniiti yeroo garaagaraatti wantoota mul'atanii fi dhukkuboota biyya keenya keessatti mul'atan keessaa dangee fi yeeloo fiivariin gubbaarrattidha kan dhufan jechuudha. Waliigala dhibeen kun guruppii garee dhibeewwaniiti mataa isaatti dhibee tokkicha qofaa miti. Kan durarra si eeruuf kaase naannoo garee vaayirasii 4 keessaa qaba. Areenaa viridee kan jedhu gareen vaayirasii tokko inni biraa filiboo viridee kan jedhu akkasuma jira filaavii viridee kan jedhu buuniyaa viridee kan jedhu gareewwan dhukkuboota akkasii jira. Dhukkuboota kunniin maal of keessatti qabata? Tokko laasaa vaayirasi kan jedhu laasaa fiivar kan jedhu garee dhukkuba kanaa keessatti garee areenaa virideedhaan kan dhufu inni biraa iboolaa marbar fiivarii warroota jedhaman
faayilooviiriidhaan warroota dhufan yeeloo fiivarii fi dangii fiivarii filaaviiviriidhaan warroota dhufanii fi akka waliigalaatti of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf dhukkuba ta'uu qofaa miti. Hemoreejik fiivarii gaafa jennu hanga laaboraatooriin qorattee adda baastee ispeesifikaalii garee vaayirasii kanatu asitti argama jettutti guruppii kana keessatti isaan qooddee bakka tokkotti isaan teechista jechuudha. Hemoreejik fiivarii dhibee qeenxee tokkicha qofaa miti. Garee dhukkubaata of jalatti qaba. Ka'umsi isaa maali? Beelladoota immoo namarraa beelladatti beelladarraa namatti carraan darbuu isaa maal fakkaata? Dhukkuboonni kunniin zoonotik diizii jedhamuudhaan kan isaan beekaman. Bineeldotarraa gara namaatti dhufuudha. Jalqabaarraa wanti beekuun barbaachisu dhukkuboonni kunniin daddarbuudhaaf haalonni isaan mijeessanii fi amala siizinaalii ta'edha kan isaan qabaatanii. Haalota mijataa ilbiisota ta'uu danda'a, beelladoota ta'uu danda'a. Dhukkuba kanaan qabanii gara namaatti fidaniitiin kan wal qabatudha. Isaan keessaa tokko hantuuta. Hantuuta roodintis wantoota jedhaman naannoo baay'inaan argamanii fi naannoo haayijiiniin baay'ee xiqqaa ta'etti, naannoo kiraawudirii ta'etti waan hantuutaan faalamee fi tuttuqame qaama ekistiraaktii qaama hantuutaa keessaa ba'uun tuttuqameen tuquudhaan akkasumayyuu silmii beelladoota dhiiga beelladoota ishee soorattee nyaattu kanaan gaafa beellada dhukkuba kanaan qabamee ciniintee gara namaatti dhuftee nama ciniintuun akkasumas immoo bookee busaa kana dhukkuba kana daddabarsitu gosoota bookee busaa keessaa dhukkuba kana daddabarsitu naannoo Dirree Dawaa, naannoo Booranaa, naannoo Oomoo kibbaa fi akkasuma akka waliigalaattis kibbaa fi kibba lixa naannolee Itoophiyaatti argaman keessatti naannoo beelladoonnis akkasumas bookeen busaa itti argamanitti gosti bookee busaa dhukkuboota kanneen ittiin daddabarsitu argaman carraa namarraa gara beelladaatti dhufuu qabu jechuudha. Gara biraatiin waan dhukkuboota akka iboolaa kanneen yoo fudhatte immoo namatti daddarbuun carraan isaanii jiranis akkasumatti jira jechuudha. Kanaaf dhukkuboota beelladootaa jedhamanii beekamanii naannoo kanatti naannoo busaan itti argamu beelladarraa gara namaatitti dhukkuboota daddarbanidha akka waliigalaatitti. Dhibee kana ta'uu wanni agarsiisuu danda'an maal fa'aadha? Seelota dhiigaa qaama keenya keessatti xixiqqoo argaman kana miidhuudhaanii tokko gogaa keenya jalatti garaacha keenya keessatti waan akka dhiiga fakkaatuun deebisuudhaan kan mul'atu akkasumas gara funyaan keenyatiin dhiigni dhiiguudhaan kan irra caalaa isaanii beekamanii garuu isaan durarra maalinni qaama ho'isuu baay'ee olaanaa ta'e digirii seentigireedii 38 fi 35 ol fiduudhaan kan beekamudha. Akka waliigalaatti akkuma amaloota vaayirasii infekshinii vaayirasii kaanii qaama dadhabsuu, dhukkuba dadhabsuu, fedhii nyaataa dhorkuu akka waliigalaatti qaama keenya waliigalaataa caccabsuun mallattoolee dhukkuba kana mul'achuu danda'anidha. Yeroo tokko nama lafa ittiin marsiisu waan akkasii dhiibbaan dhiiga gadi bu'u irraa kan ka'e immoo mallattooleen miidhamuu qaamota ijoo qaama keenya keessatti argaman kan akka kalee baay'eetu jiraachuu malu jechuudha. Namoonni of eeggannoo akkamii gochuu qabu iddoowwan dhibeen kun itti mudatetti? Tariitii naannoo bookeen busaa itti baay'achuu danda'urraa namni amma ta'uuf fageessu isa ijoodha. Lammaffaa nama dhukkubni kun irratti mul'ate jedhamee shakkamerree tuttuqaa hir'isuudhaan qaamota dhimmi ilaalutti erlii beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Akka waliigalaatti garuu maanni qulqullina dhuunfaa ofii eeggachuun baay'ee murteessaadha. Godaantonni 42 yoo du'an guyyoota 6 booda galaanarraa namoonni 7 argaman jedhame. Qarqara galaana Liibiyaatti bidiruun erga dhidhimtee booda yoo xiqqaate godaantonni 42 achi buuteen isaanii dhabamuu fi du'aniiru jedhame kan tilmaamamu jechuudhaan IOM beeksiseera. Aanga'oonni Liibiyaa bidiruun namoota 49 fe'attee turte qarqara galaana Liibiyaa bishaan banaa naannoo dirree boba'aa AI buritti gargaltee guyyoota 6 booda galaanarra kan turan namoonni 7 lubbuun jiran argatanii jiru. Godaantonni kunneen Suudaan, Naajeeriyaa, Kaameruunii fi Soomaaliyaa irraa akka ta'an IOM beeksisee jira. Liibiyaan erga fincila naatoon deeggaramuun bara 2011 hoogganaa yeroo dheeraa Muhammar Gaddafi kuffisee booda namoota walitti bu'iinsa fi hiyyummaa baqatanii gara Awurooppaatti ce'anii galaana Meeditiraaniyaa keessa darbuuf bakkee ce'umsaa taatee jirti. Lakkoofsi godaantota bara kanaa jiddugala Meeditiraaniyaanii keessatti bishaaniin liqimfaman 1,000 akka ga'e kan himu IOM'n balaan torban kana lakkoofsa sana ga'uu dhabus dabaleera jedheera. Bara 2024tti lakkoofsi namooma galaana Meeditiraaniyaanii keessatti du'anii 2,452 ga'uu ragaan IOM ni mul'isa.
Taateewwan gaddisiisaa kun kan taateewwan lubbuun nama galaafatan biroo naannoo Surmaanii fi Laampeeduusaatti raawwataman torban muraasa booda balaa godaantotaa fi baqattoota daandii giddugaleessa Meeditiraaniyaanii irratti mudatan itti fufee jiru kan mul'isudha jechuun ibsa baaseen ibsee jira. Walakkeessa baatii waxabajjii keessa reeffi godaantotaa 61 qarqara galaana magaalaa guddoo Tiriipoolii irraa gara dhiyaatti argamutti argamee jira. Baatii fulbaana keessa IOM'n bidiruun godaantota Suudaan 75 fe'attee qarqara galaana Liibiyaatti ibiddaan gubachuun yoo xiqqaate namoonni 50 du'uu ibsee turuun kan yaadatamudha. Walitti bu'iinsa Tigraayitti uumameen bu'uuraalee misoomaa doolaara biliyoona 5 ta'an manca'uun gabaafame. Akka gabaasni Koomishinii Qorannoo Duguuggaa Sanyii Tigraay qoratee ifoomsetti waraana naannicha keessatti deemaa tureen bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraay barbadaa'uu gabaasichi ibse. Waraana battala lolaa fi dhahanota garagaraatti gaggeeffameen bu'uuraalee misoomaa murteessoo kanneen akka sarara anniisaa bishaan, bilbila, daandii fi dameelee biroo guutummaatti kan barbadaa'u kan ibse gabaasni kun kanaanis qabeenyi doolaara biliyoona 5 manca'uu ifoomseera. Akka gabaasa kanaatti bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa qofaan osoo hin taane sirnaan kan irratti xiyyeeffatame ta'uu ragaan argame ni ibsa jedhame. Akkaataan miidhaa itti yaadameen tattaaffiin bu'uura diinagdee fi hawaasummaa naannichaa diiguuf godhame kan walsimuu ta'uu gabaasichi ibsee jira. Masriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuuf akka jirtu gabaafame. Biyyoonni lamaan waggaa dura buufata doonii misoomsuu fi kaan dabalatee waliigaltee hubannoo mallatteessuun dhiyoo hojiirra oolchuuf jedhu. Sochiin Masrii yeroo Itoophiyaan ulaa galaanatti ishee baasu argachuuf gaaffii yeroo cimsitee jirtutti dhagahame. Itoophiyaan ulaa takkittii oomisha alaatti itti baastuu fi alaa itti galfattu Jibuutiidha ture. Sochii Masrii kana Itoophiyaan akkamiin akka ilaaltu ammatti ifa ta'uu baatus kuni nageenya biyyaalessa isheef yaaddessaadha jedhu xiinxaltoonni. Gaazexaan biyya keessaa Kaapitaal jedhamu maddeen eeree akka gabaasetti waliigalteen Masriin buufata doonii Jibuutitti ijaaruuf jettu dhiyoo ni taasifama jedhe. Dhimma hidha Abbayaan Itoophiyaan gammachuu kan hin qabne Masriin yeroo ammaa Finfinnee waliin hariiroo gaarii kan hin qabne Eertiraa waliinis michummaa cimsiteetti. Adeemsi Masrii kun maali? Itoophiyaaf maal akeeka? Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Masriin Itoophiyaa marsaa jirti akka gabaafametti taanan masaanuun Itoophiyaa kan taate Masriin sochii investimentii guddaa jedhamu Jibuutitti taasisuuf jetti jedhame. Torbanoota muraasa dhufan keessatti jiilli ministeera muummee itti aanaa Masrii Kaamaal Waaziriin hoogganamu daawwannaa gara Jibuutii taasisaniin waliigalteen ni taasifama jedhame eeggamas jedhame. Daawwannaa isaanii dura sadaasa 3/2025 dura taa'an abbaa taayitaa buufataawwan doonii Jibuutii Abubakar Omaan Haadii jiila Masriitti dhufees simatanii dubbisaniiru. Masriin buufata SGTD humna elektirikaan osoo hin taane soolaarii 20 meegaawaayitii oomishu ijaaruun yaada qabdi jedhame. Akkasumas ekspoortii Masriif kan oolu zooniin loojistiikii hektaara 10 bal'atu akkasumas terminaala haaraa akka ijaartu gabaafamee jira. Ijaarsi kun naannichatti giddugala daldalaa kan taate Jibuutiif humna dabalaa jedhamee amanamas jedhamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.